Yooyyaa uummanni Oromoo warri biyya alaaf keessa jirtan hundi keessan nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu. Nagaa keenyatti aansuudhaan manni barumsaa keenya dur barataan itti baratee itti qarooma. Bara kana garuu waraanni mootummaa Itoophiyaa mana barumsaa diiguudhaan kaambii ofii godhachuudhaan mana barumsaa haala kanaan diigee itti fayyadamaa jira. Waan biyya keessan argitan kana uummanni Oromoo hundi keessanii hayyoonni keenya beektonni keenya ogeessonni keenya isa kana daawwachuu dandeessu. Kana diigee qorqoorroo wanta barataan irra taa'ee baraturree hunduma isaallee mana ofii isaatiidhaaf boolla gadi qotee gubbaa isaa irratti ijaarratee kaambii godhatee haala kanaan mana barumsaa uummanni Oromoo itti fayyadamaa ture. Haala kanaan barbadeessaa ture. Waan akkasii kana waan agartan kun kaambii diinaati. Kaambiin diinaa kun immoo waraana bilisummaa Oromootiin bukkee irraa kaambii kan keessaa ari'atanidha. Waan mul'atu kana. Mootummaa Itoophiyaa biyya ijaarraa badhaadhinni biyya keenyaaf daagina magariisa inni jedhu kun haala akkanaa kanaan mana barumsaa keenya diigee irra rafiitiif godhachaa ture. Isa kan kana barri irraa buqqisee gubbaadhaan immoo barri godhatee jalaanis barri godhatee maddan teessoo godhatee boollarra godhatee akkasiin jiraachaa ture. Isa kanallee waanuma agartan waan hojjetan mul'atu. Ilaala waan Oromoo kana hubachuu qaba. Badhaadhinni jedha sun isa kana jechuudha akka isaanii badhaadhinni kana ilaa kana badhaadhina jedhee mootummaa kanaa waliin badhaadhinaa inni dhufan waan akkasii kana hojjechaa jiru. Akkasii hojjechaa jira hin badhaana faallaa hojjechaa jira jechuudha. Kitaaba barataan irraa waan hundaa fayyadamee guddina gara guddina ittiin ce'u haala kanaan ilaa haala kanaan kiraasii godhatanii irra rafaa turan jechuudha. Waan akkasii kana mana barumsaa keenya barataan keenya ammallee gara maataatti deebi'aniiru. Itti baratanii qaroomina argatan malee mana itti kaambii diinaa godhatan miti. Mana barumsaa diiganii kaambii diinaa godhachuun aad maleedha. Kun lafa jiru kamtu Oromiyaa guutummaa keessatti dura dhaabbachuu qaba.